Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Assaabtii Suutii Asmaraa kan hidhamne qondaalli waraanaa olaanaan amma ambaasaaddarri Keeniyaa Jeneraal Baacaa Dabalee akeekkachiise. Ajajaan waliigalaa waraana Itoophiyaadha Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa jarjarree waraana hidhee gallu malee Shaabiyaan daangaa ceetee seennan gatii isiin maluun haleellee deebisuuf qophiidha. Kanumaaf hidhanne jechuudhaan waraana Shaabiyaa yeroo ammaan tanaa TPLF waliigalee daangaa ce'uuf shaakalaa jiru akeekkachiise. Biyyi Israa'el lammiilee Eertiraa mootummaa Asmaraa jiru deeggaran biyya isii keessaa ariitee jiraachuun dhaga'ame. Shira hooggantoota Somaaleetiin magaalaa Dirree Dhawaatti jeequmsa kaasuudhaaf qindoomina keessaa fi alaatiin hojjetamaa jiraachuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Kanneen naasii olitti dhageessan hangafoota oduu keenya har'aati amma bal'ina oduu isinitti himna. Chaanaalli lammii miidiyaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Dhiyeenya kana waa'ee Assaab irratti yaada cimaa kan kennee ture Jeneraal Baacaa Dabalee ammas waa'ee Assaabii fi Eertiraa ilaalchisuudhaan pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii ergaa jabduu dabarsetti jira. Isaayyaas Afwerqii Assaabtii Suutii Asmaraa akka hin dhabne if eeggachuu qaba jechuudhaan Jeneraal Baacaa Dabalee karaa barruutiin katabee akeekkachiisetti jira. Isaayyaas Afwerqii shayxaana lammiilee nagaa keessaa bahee jechuudhaan kan ibse Jeneraal Baacaa Dabalee gocha ammeenyaa Itoophiyaa irratti raawwatees bal'inaan kaaseeti jira. Assaab kan jennuuf Assaab Itoophiyaa waan ta'eef jechuudhaan Adii Ababaa fi Asmaraa gowwoomsaadhaan nurraa fudhatan yeroo san namni sirriitti hubate hin jiru kan dubbates hin jiru amma garuu Assaab deebisuuf karoorri kaa'ameet jira. Kana aangorra jirus qaama dhaloota kanaati. Kanas uummanni Itoophiyaa guutuun fudhateet jira jechuudhaan Jeneraal Baacaa Dabalee katabeet jira. Gaaffiin jiru Assaab keenya ta'uu isaa odoo hin taane akkamitti deebifannaadha. Assaab eega humnaan fudhatame wanti humnaan fudhatame humnumaan deebi'a garuu humnaan duubatti hin deebinu. Kanaan mannaa mootummaa waliin tumsuu wayya. Shaabiyaan saba warqeessan biyya muuziyeemii meeshaalee durduruutiin guutame fakkaattu keessatti tursiisuu fi daawwattoota malee akka muuziyeemiitti tursiisuu kan hin dandeenye ta'uu ibseet jira. Dhimma sochii Shaabiyaa yeroo ammaan tanaa siyaasaa keessoo Itoophiyaa keessatti raawwachaa jirtu Jeneraal Baacaa Dabalee kaasuudhaan barreessite jira. Shaabiyaan humna keessoo hidhachiisuu akka dhaabdu gaafachuudhaan yoo hin taanes ammoo dhimma yerooti waan ta'eef ifirraa ittisna jechuudhaan dubbate. Kana malees Jeneraaltichi Eertiraan akkamitti akka qabsoo nu dhiyeessu Assaab keenya yeroo jennu mootummaan Eertiraa mirga abbaa biyyummaa keenya sarbuu beekuun dirqama isaati jechuudhaan Jeneraal Baacaa akeekkachiiseeti jira. Ajajaan olaanaa waraana Itoophiyaa gartuun TPLF qocollaa taasisee ture waraana eegaluuf gahaa ture garuu nagaa abduu sakannine jechuudhaan dubbate. Haa ta'u malee hunduu daangaa qaba jechuun kophaa keenya waraana hambisuu hin dandeenyu jechuudhaan dubbateeti jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa yaadannoo haleellaa ajajaa kaabaa waraana Itoophiyaa irratti waggaa 5ffaa sababeeffachuun kabajame irratti ergaadhaan dubbateeti jira. Haasawni daqiiqaa 40 taasiseen Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbii dubbateen waa'ee TPLF faannoo akkasumas haalaa fi akeeka raayyaa ittisa biyyaa amma jiruus Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibseeti jira. Dubbiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa yeroo kaaba Itoophiyaatti muddamni hammaatetti dhagahame kun ajandaa miidiyaalee ta'uudhaan naannawaati jira. TPLF badiif gara jabina waraana irratti raawwatte yoomuu kan hin daganne ta'uu ibse yeroo hunda kan yaadannuuf ammoo akka irra hin deebineef jechuudhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa taatee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kaaba Itoophiyaa Tigraayitti waraana TPLFtiin akka Itoophiyaatti gaafa onkololeessa 24 bara 2013 irratti raawwate yaadateeti jira. Gama biraatiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haala yeroo ammaan tanaa ilaalchisuudhaan dubbii dubbateen ajajaan waraana kaaba Itoophiyaa ergamni isaa weerara Eertiraa eeguu fi gama Suudaaniinis daangaa tiisaa jiraachuu ibseeti jira. Kana malees Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waa'ee buufata Assaab kaasuudhaan nuti jarjarree tarkaanfii fudhannu garuu ammoo yaalii waraanni Shaabiyaa humnoota TPLF wajjin walii galuun birmadummaa Itoophiyaa cabsuuf yaalii godhan haleellee deebisuudhaaf waraanni Itoophiyaa qophii ta'uu hime.
kan hidhanneefis birmadummaa biyya teenyaa tiisuuf jechuudhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbateeti jira. mootummaan Israa'el nama dhalataa Eertiraa tokko kan mootummaa Eertiraa deeggara ja'amuun beekamu biyya isii keessaa ari'uu beeksifteeti jirti. Akka dhaabbanni oduu Yinet News jedhamu gabaasetti namni biyya Israa'el jiraachaa ture mootummaa Eertiraa Asmaraa jiru deeggaru kun abbaa daa'ima tokko yoo ta'u gaa'ela isaa diiguudhaan bara 2011tti karaa seeraan alaa ta'een Israa'el seenee achumatti jiraataa turuun himameeti jira. Namni kun meeshaa qara qabuun harka isaatti irratti argamuu fi maatii isaa sodaachisuun poolisiin baatii eblaa bara 2025 to'annaa seeraa jala oolchuunis gabaafameeti jira. Wiixata kaleessaa sadaasa 3 bara 2025 sa'aatii 3 irratti abbaan taayitaa fi immigireeshinii bulchiinsa lammiilee biyya alaa waliin ta'uun lammii Eertiraa kana biyya ari'uu beeksisaniiti jiran. Murteen kun kan jalqabaa yoo ta'u Israa'el nama mootummaa Eertiraa deeggaru jedhamu addatti beekame biyya ifirraa ari'uudhaaf ammas qophii ta'uu beeksifte. Daandiin biyya ari'uu lammii Eertiraa kun karaa imala dheeraa qabuun yoo ta'u magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraa odoo hin gahin dura Finfinnee fi Kampaalaa keessa dabarsuun dhumarratti magaalaa Asmaraa ni gahaa jaameeti eegama. Namichi ari'ame kun ta'us garuu namichi lammiin Israa'el irraa ariite kun hanga ammaatti eessa akka gahe gabaasni kun kan hin mul'isin ta'uu isaati. Shira hooggantoota Somaaleetiin magaalaa Dirree Dhawaatti jeequmsa kaasuuf qindoominni keessaa fi alaatiin yeroo ammantanaa hojjetamaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan naannoo Somaalee saamicha daangaalee lafa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiruun qindoomina jabaa hooggansa mootummaa federaalawaa duubaan jiru wajjin ta'uudhaan magaalaalee Oromiyaa keessattuu kanneen wirtuu daldalaa fi misoomaa taate bulchiinsa mootummaa Somaalee jala galchuuf tattaaffiin pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee Obbo Mustafee Mohaammed Umar duubaan hooggantoonni Somaalee kanneen sadarkaa federaalatti jiran hoogganaan paartii badhaadhinaa Katan Obbo Adam Faaraa, itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Ibrahim Yusuf, Jangan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Harbii Buufi afuyaa'iin magaalaa Dirree Dhawaa Aadde Fatiyaa Adan yeroo ammaan tana shira qindeessuudhaan uummata Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessaa buqqaasuuf hojjetamaa jiraachuu iccituun keessoon baate lammii miidiyaa dhaqqabdee saaxilteetti. Yeroo ammaan tana qindoomina hooggantoota mootummaa federaalawaa sabaan Somaalee ta'anii fi hooggansa mootummaa naannoo Somaaleetiin Oromiyaa kallattii baafii kibbaatiin saamicha lafaa jabaan taasifamaa jira. Kanumaanis magaalaalee wirtuu daldalaa fi misoomaa taate magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Moyaalee fudhachuuf sochiin hooggansi Somaalee taasisaa jiru hammaachaa dhufuudhaan uummata Oromoo irratti dhiibbaa geessaa jiraachuun ibsan. Kanumaanis haasawa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya waa'ee Dirree Dhawaa ilaalchisuudhaan magaalaan Dirree Dhawaa akka heera mootummaa federaalatti magaalaa qaama Oromiyaa ta'uu mirkaneessa sababa godhachuudhaan manguddoonni fi dargaggoonni Somaalee waltajjii kaleessa sadaasa 3 bara 2025 magaalaa Dirree Dhawaatti ta'aniin haasawaa jibba shanyummaatii fi arrabsoo shanyummaa qabu dubbachuudhaan uummata Oromoo dallansiisuun walitti bu'iinsa saboota lameenii kaasuun dhagahame. Waltajjii hooggantoota Somaalee haasawa ministeeraa balaaleffachuun seenaa sobaa tolchuun olola facaasuu ta'amirratti dargaggoon waa'ila hoogganaa paartii badhaadhinaa kan ta'e Hiriyaan Obbo Adam Faaraadhaa dubbii dubbateen uummanni Oromoo galtuu fillee fi aannan gurguraa turte jechuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa waan abjuun arge haasawa jechuudhaan uummata Oromoo bal'aa fi muummee ministeera Itoophiyaa arrabsuudhaan yeroo ammaan tana magaalaa Dirree Dhawaa jeequmsaaf qarrabanii haala magaalaan Dirree Dhawaa keessa jirtu jijjiiramaa dhufuun jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa lammii miidiyaatti himanitti jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa oduun yeroo kana qabnee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.